Asirratti jechi got jedhu simple pastii jecha get jedhuuti. V3 yookaan past participle jecha get jedhu ammoo kan gotten jedhudha jechuudha. Because the main verb get is an irregular verb. Jechi get jedhuu fi main verbii ta'e irregular verbii waan ta'eef V3 isaa gotten kan jedhu ta'a jechuudha. Taatee jalqaba ta'e past perfect tense fayyadamuudhaanii fi taatee lammaffaa irratti ta'e ammoo simple past tense fayyadamuudhaan akka ibsinu you need to keep this important point in mind. Dabalataanis egaa hordoftoota keenyaa walduraa duuba past perfect tense fi simple past tense irratti jalqaba simple past tense fayyadamne itti aansuun ammoo past perfect tense gochuu ni dandeenya. Walduraa duuba isaanii jechuudha. Yeroo dubbannus yeroo barreeffama keessatti barreessinus jechuudha. Karaa biraas hima past perfect tenseedhaan ijaarame dura goonee lammaffaa irratti ammoo hima simple past tenseedhaan uumame dubbachuu yookaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuunis egaa orderiin yookaan duraa duubni hima simple past tenseedhaan ijaaramee fi past perfect tenseedhaan ijaarame hiikaa isaa irratti rakkoo tokko akka hin qabne agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaafis hima fakkeenyaa her mother had prepared dinner when Bontu got home from work jedhu kana simple past tense dursuudhaan when Bontu got home her mother had prepared dinner kan jedhus fayyadamuu ni dandeenya. Himoonni lamaan isaaniiyyuu hiikaa wal fakkaataa qabu. Kana jechuunis egaa orderiin isaanii hiikaa irratti matter hin godhu jechuudha. Adda addummaa isaan qabanis yoo jiraate barreeffama keessatti yeroo yaada simple past tense qabu jalqaba irratti barreessinu osoo yaada past perfect tenseedhaan uumame hin eegaliin qoodduu yookaan koomaa gidduu kaa'uu qabna. Hima fakkeenyaa fudhanne kana keessattis egaa akkuma isinis agartan when Bontu got home koomaa yookaan qoodduu her mother had prepared dinner jedhee barreeffamee jira. Yeroo yaada past perfect tense qabu jalqaba irratti barreessinu garuu koomaa yookaan qoodduu fayyadamuun nu hin barbaachisu. Her mother had prepared dinner when Bontu got home from work goonee barreessina yookaan goonee dubbanna jechuudha. Just keep this important point in mind. Welcome back ladies and gentlemen. Egaa hordoftoota keenyaa ammas akka yaadattanii fi sirriitti isinii galuuf irra deebi'een jedha. Structurii yookaan foormii jalqabaa past perfect tense keessatti taatee jalqaba uumame yookaan ta'e yeroo hunda past perfect tense had plus V3 jedhu fayyadamuudhaan yeroo ibsinu taatee lammaffaa irratti ta'e ammoo simple past tense subject plus V2 jedhu fayyadamuudhaan akka ibsuu qabnu sammuutti qabachuun barbaachisaadha. Mee hordoftoota keenyaa poointii jabduu kana kan nuuf jabeessuu danda'u fakkeenya dabalataa tokko idaanee haa ilaallu. Innis Chala had just finished the exam when the teacher started to collect the exam papers kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas egaa gara afaan Oromootti yeroo hiiknu yeroo barsiisaan waraqaa qormaataa sassaabuu eegaletti Caalaan qormaata hojjetee xumuree ture kan jedhu ta'a. Akkuma isinis agartan egaa taateen jalqaba ta'e isa kamii? Caalaan qormaata
hojjetee xumuruu moo barsiisaan isaa waraqaa qormaataa sassaabuu eegaluudha? Egaa akkuma isinis jettan taateen jalqaba ta'e Caalaan qormaata hojjetee xumuruu isaati. Himni kunis kan agarsiisu akkuma Caalaan qormaata isaa hojjetee xumureen barsiisaan isaa waraqaa qormaataa sassaabuu akka eegale ibsa. Lucky for Caalaa. Mee hima fakkeenyaa kana taayimlaayinii fayyadamnee haa ibsinu. Taayimlaayinii kana irraa akka hubannutti namni hima fakkeenyaa kana dubbate bakka now yookaan amma jedhu irra dhaabateeti kan hima Caalaa had just finished the exam when the teacher started to collect the exam papers jedhu kan dubbate jechuudha. Namni sunis egaa kan dubbate taatee dalagamanii darban lamaa fi yeroo yookaan sa'aatii baay'ee walitti dhiyoo ta'e keessatti wal duraa duubaan taateewwan uumaman ta'uu isaaniiti. Moreover lakkoofsi tokko kan agarsiisu taatee jalqaba ta'ee fi past perfect tense fayyadamuudhaan uumamedha. Innis taatee Caalaa had just finished the exam kan jedhudha. Lakkoofsi lama immoo taatee lammaffaa boodarra ta'ee fi kan simple past tenseedhaan ijaaramedha. Innis kan the teacher started to collect the exam papers kan jedhu jechuudha. Asirratti egaa hordoftoota keenyaa yeroon yookaan sa'aatiin lakkoofsa tokkoo fi lama gidduu jiru baay'ee xiqqoo fi kan sekandoota yookaan daqiiqaadhaan lakkaa'amanidha. Sababni isaas adverbiin just jettu taateen jalqabaa fi lammataa yeroo gabaabaa ta'e keessatti wal duraa duubaan uumamuu isaanii agarsiifti. Battaluma Caalaan qormaata hojjetee xumureen barsiisaan isaa waraqaa qormaataa sassaabuu eegaluu isaa agarsiifti jechuudha. Itti dabalees egaa hordoftoota keenyaa hima fakkeenyaa Caalaa had just finished the exam when the teacher started to collect the exam papers jedhu kana simple past tense dursuudhaanii fi koomaa yookaan qoodduu fayyadamuudhaan when the teacher started to collect the exam papers, Caalaa had just finished the exam kan jedhu goones fayyadamuu ni dandeenya. In addition taateewwan lamaan kana simple past tense fayyadamuudhaan yoo ni ibsina jenne taatee kamtuu jalqaba ta'ee taatee kamtuu ammoo lammaffaa irratti ta'e kan jedhu adda baafachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaafis hima fakkeenyaa Caalaa had just finished the exam when the teacher started to collect the exam papers jedhu kana taatee lamaaniif simple past tense fayyadamuudhaan Caalaa just finished the exam when the teacher started to collect the exam papers jedhu yoo goonee dubbanne yookaan barreessine namni nu dhaggeeffatu yookaan barreeffama keenya dubbisuu taateen kam akka dura uumame adda baafachuu hin danda'u jechuudha. Faayidaan past perfect tense inni guddaanis akkuma kana dura dubbadhe taateewwan lamaan uumamanii darban keessaa taatee kamtuu jalqaba irratti uumame yookaan ta'e akka darbe kan nutti agarsiisu yookaan akka nuti adda baafannu kan nu gargaarudha jechuudha. Keep this important point in mind. Welcome back ladies and gentlemen. Egaa hima Ingiliffaa past perfect tenseedhaan uumame keessatti yeroo baay'ee adverboota yookaan dabal gochima kanneen akka just, already, really, for fi since jedhaman fayyadamuun kan baratamedha. Fakkeenyaaf egaa yaada kanaaf himoota fakkeenya nu ta'uu danda'an kan
Howie had just called the police station when the thieves ran for their lives. My father had already left when I got home from school. Kan jedhan akka fakkeenyaatti kennuu ni dandeenya. Itti dabalees egaa yaada taatee jalqabaa fi lammaffaa wal qabsiisuuf ammoo walqabsiistuu weenii fi because jedhan fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf yaada simple past tensii fi past perfect tensii wal qabsiisuuf jechuudha. Jechoota weenii fi because jedhaman wal qabsiisuun ni dandeenya. They are conjunctions. Yaada kanaafis himoota fakkeenyaa Roba controlled his emotions when they had wanted him to overreact kan jedhu kennuu ni dandeenya. Yeroo when kan jedhu fayyadamnu jechuudha. Lammaffaarrattis Bontu was tired because she had walked a long way yesterday. Himni fakkeenyaa kun immoo yeroo because kan jedhu fayyadamnu jechuudha. Because fi whenin as keessatti yaada simple past tense fi past perfect tense dhaan ijaarame wal qabsiisuuf nu gargaaru jechuudha. Kanneen kana fakkaatan akka fakkeenyaatti kennuu ni dandeenya. Isinis himoota fakkeenyaa biroo dabaluu ni dandeessu. Let's keep going with our lesson. Okay guys, itti aansee ammoo structure yookaan formii past perfect tense lammaffaa ta'ee fi waa'ee taatee ta'ee darbe tokko nama kaan gaafachuuf itti gargaaramnu waliin ilaallaa. Innis structure had plus subject plus V3 yookaan past participle jechoota Ingiliffaa jedhee kan itti fufu dhumarratti ammoo question mark yookaan mallattoo gaaffii kan qabudha jechuudha. Hima gaaffii kan jedhudha. Formii lammaffaa kana keessatti jecha akka V3 yookaan past participle fayyadamneen boodatti jechoota hima gaaffii gaafannu sana tumsan itti dabaluu ni dandeenya. Dhumarratti ammoo question mark yookaan mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Mee formulaan past perfect tense kun akka sirriitti isinii galuuf himoota fakkeenya nu ta'an lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Inni jalqabaas had she finished the test kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo gara afaan Oromootti hiiknu isheen qormaata xumurtee turteeyii kan jedhu ta'a. Himni kunis hima gaaffiiti. Dhumarratti mallattoo gaaffii qaba jechuudha. Hima fakkeenyaa kana keessattis jechi she jedhu akka subjectitti, jechi finished jedhu ammoo akka V3tti yookaan past participle fudhatame jechuudha. Remember, the word finish is a regular verb, and for that, V2 and V3 are the same for the word finish. Jechi finish jedhu regular verbii waan ta'eef V2 fi V3 isaa wal fakkaataadha. Innis finished kan jedhu ta'a jechuudha. Next, mee hima fakkeenyaa lammaffaa immoo daballee haa ilaallu. Innis had they been playing tennis kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo afaan Oromootti hiiknu kan isaan teenisii taphachaa turanii kan jedhu ta'a. Egaa hima fakkeenyaa lammaffaa kana keessatti jechi they jedhu akka subjectiitti fudhatama. Jechi been jedhu ammoo akka V3 yookaan past participle fudhatama jechuudha. Bakka kanatti egaa hordoftoota keenyaa jechi been
jedhu past participle jecha be jedhuuti. Hiikaa fi akkaataa jecha be jedhu hima Ingiliffaa tokko keessatti fayyadamuu akkamitti akka dandeenyu ammoo barumsa keenya vocabulary study tokkoffaa for beginners jedhu keessatti akka baranne yaadachuun barbaachisaadha. Stay focused. Okay guys, formiin yookaan structurein sadaffaa past perfect tense fayyadamuudhaan hima yaada negative yookaan negatiivaa qabu tokko ittiin uumuu dandeenyu ammoo kan subject plus had not yookaan contraction formii hadn't jedhu plus v3 yookaan past participle kan jedhudha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya structurii yookaan formii past perfect tense sadaffaa kana kan fayyadamnu taatee yaada negatiivaa qabu yookaan taatee hin taane tokko ittiin ibsuuf itti fayyadamna. Mee foormulaa sadaffaa kanaaf himoota fakkeenya nuuf ta'uu danda'an lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaas Boonsaa had finished his biology assignment kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kana directly yeroo gara afaan Oromootti hiiknu Boonsaan abbaltii barnoota biolojii hin xumurree kan jedhu ta'a. Akkuma isinis agartan egaa Boonsaan akka subjectiitti jechi finished jedhu akka v3 yookaan past participle fi jechi assignment jedhu ammoo akka objectiitti fudhatama jechuudha. Moreover hima fakkeenyaa kana keessaa past perfect tense had not finished yookaan had finished jedhu arganna. Had jechuunis contractionii yookaan contraction formii had not jedhuuti. Egaa afaan Ingiliffaa sirriitti daddafnee dubbachuudhaaf kan had not jedhu fayyadamna osoo hin taane contraction formii isa had jedhu fayyadamna jechuudha. Leesanoota keenya gara fuulduraa keessattis egaa contractionoota Ingiliffa keessa jiran kan baay'ee barbaachisoo ta'anii fi afaan Ingiliffaa sirriitti daddafnee akka dubbannuuf nu gargaaran bal'inaan akka barannu ammumaa promise isinii gochuu nan danda'a. Hima fakkeenyaa kana keessattis jechi negatiivaa not jedhu himni fakkeenyaa kun yaada taatee hin ta'iin tokko ibsuuf akka dubbatame agarsiifti. Innis Boonsaan akka abbaltii yookaan assignmentii barnoota biolojii hin hojjenne jechuudha. Mee egaa hordoftoota keenyaa hima fakkeenya lammaffaa ammoo itti daballee waliin haa ilaallu. Innis I was tired as I hadn't taken any rest kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo gara afaan Oromootti hiiknu kan boqonnaa waanan fudhadhee hin turreef baay'ee dadhabeen ture kan jedhudha. Yookaan kan jedhu ta'a jechuudha. Egaa hima fakkeenyaa kana keessaa teensota lama argachuu ni dandeenya. Isaanis simple past tense fi past perfect tense yeroo ta'an kan was tired jedhu simple past tense agarsiifti. Kan hadn't taken jedhu ammoo past perfect tense agarsiifti jechuudha. Egaa akkuma beektan jechi taken jedhu v3 yookaan past participle jecha take jedhuuti. Hima fakkeenyaa kana keessattis jechi not jettu yaada negatiivaa yookaan taatee hin ta'in tokko ibsuuf galee jira jechuudha. Egaa walumaa galatti structurii yookaan foormii sadan armaan olitti ilaallee fayyadamuudhaan himoota Ingiliffaa past perfect tense qaban
uumuu ni dandeenya jechuudha. You need to keep those three structures in mind. Okay guys, itti aansinee ammoo faayidaalee past perfect tensiin qabu waliin ilaallaa. Faayidaan inni jalqabaas kan to explain events happening immediately one after another kan jedhudha. Kunis taateewwan wal duraa duubaan ta'anii darban ibsuuf akka itti gargaaramuu dandeenyu nutti agarsiisa jechuudha. Yaada kana structurii past perfect tensii jalqabaa yeroo ilaallee turretti bal'inaan akka ilaallee ni yaadattu jedhee tan abdadha. Mee akka yaadannootti hima fakkeenyaa tokko fudhannee faayidaa past perfect tensii jalqabaa kana haa jabeessinu. Fakkeenyichis the teacher had ended the class before we took the notes kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo gara afaan Oromootti hiiknu kan osoo nootii hin qabatiin barsiisaan barsiisuu isaa xumuree kan jedhu ta'a. Akkuma isinis agartan taateen jalqaba ta'e yaada barsiisaan barumsa barsiisuu isaa xumuruu kan ibsudha. Itti dabalees taateen lammaffaa irratti ta'es barattoonni nootii qabachuu dhiisuu isaanii kan ibsudha. Karaa kanaan egaa hordoftoota keenyaa taateewwan yeroo gabaabaa keessatti wal duraa duubaan uumaman past perfect tensii fayyadamuudhaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. This is the first use of past perfect tense. Welcome back guys. Faayidaan inni lammaffaa past perfect tensiin qabu ammoo seenaa ta'ee darbe tokko chronological orderii yookaan wal duraa duuba taateewwan seenicha keessatti uumaman eeguudhaan seenaa sana namaaf dabarsanii himuu keessatti. Fakkeenyaaf egaa yaada bara 1988tti akkuma Ameerikaan loltoota ishee Filisxeem keessaa baafatteen Filisxeem keessatti mootummaan ce'umsaa dhaabbate kan jedhu ibsuudhaaf tensii past perfect tense jedhu kana fayyadamne jechuudha. Mee hordoftoota keenyaa yaanni isaa akka sirriitti isinii galuuf hima fakkeenyaa tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Innis when Italy came to colonize Ethiopia, the emperor had already prepared thousands of troops kan jedhudha. Himni fakkeenyaa kunis egaa yeroo Xaaliyaan Itoophiyaa koloneeffachuu dhuftetti imperarrii Itoophiyaa loltoota waraanaa 1000 lakkaa'aman qopheeffatee ture kan jedhutti hiikama. Isin hordoftoonni keenyas egaa faayidaa past perfect tensii lammaffaa kanaaf fakkeenyota dabalataa itti daatanii kennuu ni dandeessu. Okay guys, faayidaan past perfect tensii inni sadaffaa ammoo reported speech kan jedhu keessatti nu fayyada. Egaa hordoftoota keenya afaan Ingiliffaa keessatti wanta namni tokko dubbate nama biraatti dabarsanii himuuf spiichota lamatu jiru. Isaanis direct speech fi reported speech jedhamanii waamamu. Waa'ee direct speech fi reported speech kana dura beekuus beekuu dhiisuus ni dandeessu. Egaa waa'ee spiichota lamaan kanaa barumsa lesanii gara fuula duraatti barannu keessatti bal'inaan ni ilaalla. Garuu ammaaf direct speech jechuun haasaa yookaan dubbii namni tokko dubbate
osoo homaa tokko ittiin dabaliin nama kaanitti dabarsanii himuu jechuudha. Fakkeenyaafis mucaan Caalaa jedhamu osoo I like chocolate jedhee waan Caalaan jedhe kana direct speech fayyadamuudhaan yeroo nama kaanitti himnu yookaan ibsinu Caalaa said I like chocolate jennee nama sanatti himna jechuudha. Caalaan chokolaataa nan jaalladha jedhe kan jedhu ta'a jechuudha. Itti dabalees reported speech jechuun haasaa yookaan wanta namni tokko dubbate karaa keenyaan haala nuu mijatuu fi jechoota keenya fayyadamuudhaan kan ibsinudha jechuudha. Hima fakkeenyaa I like chocolate jedhu kanas reported speech fayyadamuudhaan yeroo ibsinu Caalaa said that he liked chocolate kan jedhu ta'a. Caalaan akka chokolaataa jaallatu dubbatee kan jedhutti hiikama. Egaa hordoftoota keenyaa ammaaf yaada direct speech fi reported speech jedhan kana xiqquma kana qabadhaatii gara fuula duraatti waa'ee isaanii bal'inaanii fi gadi fageessinee ni baranna. Gara faayidaa past perfect tensii sadaffaattis yeroo deebinu egaa tensiin past perfect tense jedhu kun reported speech keessatti faayidaa guddaa qaba. Mee hordoftoota keenyaa yaadni isaa akka sirriitti isinii galuuf himoota fakkeenya nuuf ta'uu danda'an fudhannee haa ilaallu. Inni jalqabaas Geemechuu said that he had lost his phone kan jedhudha. Himni fakkeenyaa kunis egaa gara afaan Oromootti yeroo hiikamu kan gammachuun akka bilbila isaa gatee dubbate jedhu ta'a. Akkuma isinis agartan egaa himni fakkeenyaa kun past perfect tensii had lost jedhu of keessaa qaba. Had lost kan jedhu ammoo had plus V3 dha jechuudha. Himni kunis waan mucaan gammachuu jedhamu dubbate reported speech fayyadamuudhaan ibsaa jira jechuudha. Asirratti kan qalbeeffachuu qabdan punctuationii koomaa fi quotation mark jedhaman direct speech keessatti fayyadamna malee reported speech keessatti punctuationoota kanneen fayyadamuun nu hin barbaachisu. Keep this important point in mind. Sammuutti qabadhaa. Himni fakkeenyaa lammaffaa faayidaa past perfect tensiin direct speech keessatti qabu ibsuudhaaf fayyadamuu dandeenyu ammoo kan Kenboon said that he had played football kan jedhudha. Himni kunis gara afaan Oromootti yeroo hiikamu Kenboon akka kubbaa miilaa taphatee dubbate kan jedhu ta'a. Egaa hima fakkeenyaa lammaffaa kana keessattis reported speech fayyadamuudhaan waan Kenboon jedhe ibsameera jechuudha. Past perfect tensiin hima fakkeenyaa kana keessaa argannus kan had played jedhudha jechuudha. Had played jechuunis had plus V3 jechuudha. Played kan jedhu main verbiin isaa jecha play jedhudha. Jecha play jedhu gara V2 fi V3 tti yeroo jijjiirru played kan jedhu ta'a. Welcome back ladies and gentlemen. Faayidaan past perfect tensii afuraffaa fi dhuma irratti ilaallu ammoo faayidaa conditional sentence jedhu keessatti qabudha. Egaa akkuma beekamu afaan Ingiliffaa keessatti conditional sentence warreen jedhaman lakkoofsaan 4 kan ta'antu jiru. Inni tokkoffaas conditional sentence type 0 kan jedhudha. Inni lammaffaa ammoo conditional sentence type 1 kan jedhudha. Sadaffaa irrattis conditional sentence type
2 kan jedhudha. Afuraffaa fi kadhumaa immoo conditional sentence type 3 kan jedhu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya conditional sentenceota afran kana barumsa keenya leesanii itti aanan keessatti bal'inaan kan barannu ta'a. Tensii past perfect tense jedhu kanas conditional sentenceota afran kana keessaa conditional sentence type 3 kan jedhu keessatti fayyadamna. Conditional sentence type 3 jechuunis taatee unreal yookaan imaginary ta'e tokko ittiin ibsuuf kan itti gargaaramnudha. Unreal yookaan imaginary jechuun ammoo taatee dhugaa hin taanee fi kan otoo ta'ee hawwinuu garuu kan hin taane jechuudha. Kan otoo ta'ee hawwinuu fi garuu kan hin taane warreen yookaan taatee akkasii kana conditional sentence type 3 kan jedhamuun ibsina jechuudha. Mee yaadni isaa akka sirriitti isinii galuuf himoota fakkeenya nu ta'an fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaas if she had studied hard she would have passed the exam kan jedhudha. Himni fakkeenyaa kunis egaa conditional sentence type 3 kan jedhu fayyadamuudhaan kan uumamedha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo gara afaan Oromootti hiiknu isheen osoo qayyabatteetti ta'ee qormaata hin kuftu ture kan jedhu ta'a. Egaa hordoftoota keenyaa hima fakkeenyaa isheen osoo qayyabatteetti ta'ee qormaata hin kuftu ture jedhu irraa kan hubannu isheen qormaataaf akka hin qophoofnee fi qormaata qoramtees akka kuftedha. Kun ammoo taatee imaginary yookaan otoo ta'eera ta'ee jennee yaadnudha jechuudha. Hima fakkeenyaa kana irraas past perfect tensiin argachuu dandeenyu kan had studied jedhudha. Had plus studied. As keessatti jechi study jedhu regular verbii waan ta'eef B2 fi B3 isaa wal fakkaataadha. Innis kan studied jedhu ta'a jechuudha. Meemoor akka yaadni past perfect tensii himoota conditional sentence type 3 keessatti fayyadamu kun akka sirriitti isinii galuuf fakkeenya dabalataa tokko itti daanee waliin haa ilaallu. Innis if Bonaa had woken up early today he wouldn't have been late for work kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo gara afaan Oromootti hiiknu osoo Boonaan har'a ganamaan hirribaa ka'eera ta'e hojii irraa hin barfatu ture kan jedhu ta'a. Hima fakkeenyaa kana irraas kan hubannu egaa Boonaan akka hirribaa yeroodhaan hin kaanee fi hojii irraas akka barfatedha jechuudha. Past perfect tensiin hima fakkeenyaa kana keessaa argannus kan had woken jedhudha. Jechi woken jedhus past participle yookaan V3 jecha wake jedhuuti. Wake jechuun ammoo jecha Ingiliffaa nama rafeef itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo wake up jedhe hirribaa ka'ii akka jechuuti. Egaa hordoftoota keenyaa karaa kana tensii past perfect tense jedhu fayyadamuudhaan himoota fakkeenyaa adda addaa uumuudhaan haasaa gochuu fi barreeffama barreessinu keessattis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. This is all about past perfect tense. Egaa hordoftoota chaanaalaa English for Oromia barumsa keenya leesanii afuraffaa kana keessatti waa'ee past perfect tensii ilaallee jirra. Leesanii shanaffaa keessatti ammoo waa'ee present perfect tensii baranna.
Yaadaa fi gaaffii teensota Ingiliffaa 12 irratti qabdan kamuu nuuf erguu ni dandeessu. Barumsoonni afaan Ingiliffaa chaanaala English for Oromia jedhu kanarratti torbeedhaan gadhiifamanis akka isin hin dabarreef subscribe gochuun hordofaa. Barumsa keenya leesanii 4ffaa kana irraas waa barataniittu jennee abdannaa. Haga leesanii 5ffaattis barumsa leesanii 4ffaa kana keessatti barattan qayyabachaa akka nu eegdan isin yaadachiifnaa. Until next time, stay tuned. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.